السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا فيسبوك شيك أبوتا هندكي سنمو بغانا غاندفتن أركم بيكمو ودا قدا قادي سخينياتو ندروا ركبستي قچيسي جچورا ودا قدا جانا سيقالي خدير مرتو كيسن تكيستاني أرتي جتني قد ديفتن كنامي تنمنخون nama gartee waa hunda rabbi ijoollummaan kenneef si gale ilma kharramoohu boorana beekanii jette oromoon goorannoo jechuudha laal wanta xiqqoo keessatti beekanii jaan gartee horma gartee harramoohu taa'u si gale gartee namni kun nama gartee urmiin isaa xiqqoodha garuu yaanni isaa gartee gaafa aadamsan warra gaafa dabrisanii wajjin manguddoota keenya hayyoota keenya jaarrabba gadaafa rabbi wa rahmatullahi waaqoo guutuu fa taaddasaa birruu fa sigale abbishee garba abdiisaa gaafa wajji warra yaannisaa wal dorgomuu jechuudha gartee nama kana kanaan nurra gachiise odaatu nurra gachiise wanniin jeef sababa kanaaf mee osooniin dura dubbii qadiir martuutti seenin namni naman galatoonfanne ilma namaati miti obboleessa keenya tokko yaadataa Juneedi sigalle yaadataa Juneedi tokko galatoonfachuu barbaada jechuudha tujjaarri hedduudha beekadha namni qabeenya qabu hedduu dhugaan siyyama garuu khawaa kennatu nama qubaan lakkaamu jechuudha san keessaa yaadataa Juneedi kun nama hangafaati jechuudha sigalle nama hangafaati jechuudha rabbiin tokkichi baguma gurbaa kana no keessaa uumeeyu ummata harargee kanarra guddaa keessattuu harargee tan gosaa fi gandaan diiganii fixaniiti akka namni ibidda walirraan fudhanne godhan osoo gurbaa tokkichaa kana rabbi as keessa kaa'u baate ummatuma kanaa uni jaalataa rabbiin gurbuma kana keessaa uumuun hin beekee sigale qooda walii kaa'u qabna walitti hinaafuu wal waanyuu hin qabnu sigale kakhenneeni kennatte rabbi bakka gartee xiqqoo zoon inteen guddoo sanbaafte tasanirra guddoo rabbi qaba rabbi si haa kennu jaani boo yaada isaaniis sigale hulaan hundi si yaa banamtu jaambo hay walii qudda sigale abbootii qabeenyaa meeqaatu gartee sharmuutaa miliyoona 3 barreessa farshoo quufe sigale kakkanaa kunis abbuma qabeenya oromoo jaamaa beekadhu garuu abbootiin qabeenyaa waliin maqaa fuutee jechuudha keeysattu ani ilma harargeeti sirrittiin beeka ummata harargee kana gosaa fi gandaan adda diiganii fixaniiti holayyiin asirra rabbiin kara qabe takka sigale gandaa fi kanaan adda diiganii gosaan adda fixaniiti osoo gurbaan tokkicha kana rabbi nu keessa fiduu baate goofandii keessan namni waa darbu hin jiru jechuudha sigale rabbi nu keessa haa tursiisu rabbi nu keessatti haadhiisu jaa yaadataa kana du'aa'ii godha sigale reeffa jaarraa abbaa gadarraa eegalii rabbi rahmataa godhuufi namni biyyan nuu galche gurbaa kana seenaa oromoon gaa seenaa waliin himtu waliifis hin quudhitu sigale olii wal fuudhuu oliis wal kaasuun beeynu sigale osoon asii inni gartee isa kana dhiifneeti bakka biroo dhaynee roobnaa jechuudha reeffa jaarraa abbaa gadaa namni gartee biyya galche yaadataa Juneediiti jechuudha silaa osoo gurbaa kana rabbi nu keessaan fiduu baate maal taana asumarraa dhaabbattee ilaaluun dirqamaa jechuudha nama tokko beeke osoo jiruuti dhugaasaa himtaafi sigale dhugaasaa himtaafi nama gartee hanga yaadataan dalaginiini goota keenya yaa abbaa qabeenya abbaa hiyyeessaa jennee dhiichisuu turree jechuudha yaadataan takkaa waadaa seenee waan san kennuun dhiifne jechuudha abbootii qabeenyaa kan abbaa miskiinaa maarree miskiinaa jee gartee ijoollee walaloo katabdu tanatti adaamaa tanatti hiruu ture hundi irra guddaa waada gala malee gartee ka kenne ka hujiin kennen garree jechuudha yoo yaadataa kana ta'e malee artist Ali Birraa isaatu akkasitti awwaale halloo daawwee akkasitti awwaale meegaa laali sigale ilmi beeki dura gandarraa ol ka'a
artii Oromoo warra gartee Oromoo tana dammeeyse ganda kana kan gosaan facaasan keessa rabbiin Harargee jaalachuu gurbuma kana keessaan gartee arkamsiisuudhaan naagalte an dhugaan siimaan sigale osoo inni jiraatu baatee namni waa walafaan buusun jiruun siin je gostame miitirkishoo miilliyoo jaan sigale gurbaa saanfila biyya galisan fakkatti inni Harargee diigee kuteni beeytan gandummaadhaan sigale gosummaadhaan sigale so namni gartee gosummaa wanni osoo hin qabne gartee ummata Harargee kana wali qabee afaan tokko godhe gurbaa kana jabeeffadha lal namni kun xiqqoo arkama sigale amma ijoolleen qabeenya qabdu Harargee tani nan beeku tujjaarran doolaaraan taphattu sigale oolumeyni isaanii Dubai Las Vegas Mali sigale vakeeshina kana gartee vakeeshina kana biyya gurguddorra deemtu tayoo wanni isin tikeetaan murattu wanni isaan tikeetaan muratanu miskiina Harargee kana nyaachisuu dandeessu taqarshii takkan kennineen beekaa jechuudha tujjaarri yaadataa qofan seen Harargee la tujjaar akka qabna sigale garuu hawaa kennu gurbaa kana qofaa jechuudha tanaaf inni qoftii mul'ata rabbi isaa haa mul'isuu akka gaara mul'ataa sanitti jenneeti du'aa goonaafi jechuudha akka ilma sabatti akka ilma ullatti akka ilma gandatti akka ilma foonitti akka ilma Oromootti itti aansuun akka ilma Itoophiyaatti rabbi gartee ulumaan isaa adeemu jennee wanni du'aa goonuuf kana jechuudha itti aansuudhaan artiin Oromootun namoota kanaa kagaraa laafuuf malee jaarmeen qabdu artii facaatu artiin sababiraa hoominiiti qabdi memma eenyu diraamaa abbaa Kharruufaa wajji dalaguu ture san kan dhiyoo tana OMN hundi poosti godhuu ture san diraamaa dalagu san maqaa isaa naa barreessi keenyuma dhukkubsatu khaleen isaa dhukkubsatu san kan BBC illeen gabaase san sigale osoo gartee community qabaatanii osoo buusii qabaatanii osoo wal dhagahuu qabaatanii sigale osoo gartee duraan community qabaatanii arra gartee artistoonni Oromoo xiqqaate kun ganda keessa jimaa nyaata kun hoteela keessa farshoo dhuga sigale kaan asitti waraananii ajjeesan kaan ichi dhagaam jimaa jala qoomanii ajjeesanii waay artii abaluutu barmaarre waan akhima okay artii eenyu khadii hootana ibrooshe eenyuti kha dilchorra hospitaala rakhisha san keessa du'edirra Harargee waan akhima mun dhabe maalif artiin tu wal quban qabduu jechuudha namni bar single songi wallee takka bichaa singilii takka baaseeti artistoonni Habashaa kun bar Los Angeles fi makiinaa bitatanii itti bitanii oofanii bar maalif jaarmee qaban nutukuna abaa jaa khunsha maarre jaa khum mitirkisho jaa artiin tun gartee namaa kiishaa qabaa jechuudha rakkoo tee artii teenyaa guutuu artii jechuun ka ummataa jechuudha Kafaan duftuni wallisaafi abaan duftuni wallisaafi badhaadhinni dhufuni wallisaafi jechu artii jechuun ka ummataa jechu wanni kun nuun galle jechu yoo artiin keenya tokko kaarra abaa odeeggaru ganda abaluu dhaqe ay gantuudha yoo hamaarree deeggaru biyya dhaqee agarsiisa godhate ay gantuudha sigale oolii naggaa galatoomi duraza oolii naggaa sigale dhiyootana dhukkubsateeti yaa Oromooti yana gargaara amata meeqa artii keessa jira namni suni beeka amata 20 fi 30 artii keessa jira beeka namni bara amata 20 miti wallees daqiiqaa 20 tiini Ameerika Awurooppaa maalirra oofaniin sinje sigale ijaaraminsan qabnu jechu ijaaraminsi keenya hundinu siyaasatti hidhame maaliif akkas ta'e wanni keenya hundi artirratti hundooti jechu
Oromoon haga amma kitaaba barreessu eegale malee afoolaani sagantaa walit dabarsaa as gahe. Afoola kana eenyu artii keessaani. Sigale. Amma fakkeenyaaf artisti Adam Haruun fudhadhu. Artisti Adam Haruun fudhadhu. Michuu baay'een qabaa lixa biiftuutti irraa jee Hararge irraa eegalee Oromiyaa tana guutuu akka walitti godheete akka kitaaba wallee takkitti san keessa kitaaba guutuu lafa kaayee jechuudha. Afoolaani waa walit dabarsuu ture. Sigale Oromoon jettee artiin tun akkasiini gartee dildila nuu taatee arra gartee afaan Oromoo ka dubbatamu hanga PhD'tti kan gartee barattoonni ittiin dalaguu ture kana artiin kun sadarkaa tana gayuudhaaf sigale wanni isaan keessan darbin hin jiru jechuudha. Wanni isaan keessan darbin hin jiru jechuudha. Jireenya gaarii takkaa jiraatanii hin beekan sigale. Takka agartee bultii gaarii godhatanii bulanii hin beekan. Mana bareedaa jaarratanii keessa galanii hin beekan. Makiinaa bareedduu oofanii hin beekan sigale. Soo saba kanaafi jechuudha. Qadir martuu dhufne imaanaa gooytaa imaanaa meenun diigin ilmi namaa wallee takkitti saniin addunyaa tana rooraasee ture jechuudha. Maallaqa eenyu ol Teedii Afroo kan arra gartee akka nugusan laalamu kana sigale kanaa ol maallaqa harkatee jechuudha. Maallaqa san osoon kanaan haakima geessu osoon kana kennu osoon ka hidhameen gaafatu osoon ju'uuti makiinaatti gurguree jechuudha. Osoon Oromoo guutuu baasu makiinaa manaa tan gaafa namni makiinaa manaa gurraanuun dhaga'ee makiinaa manaa qabaachuu ture Qadir Martuudha. Abba feete gaafatu sigale. Makiinaa manaa sababa sani gurgure Oromoo jecha gurgure. Osoon artii kana hidhaa baasu, osoon kanarraa kiraa kafalu, osoon kanaa wajjii nyaata nyaatu, osoon kanarraa laaqana kafalu, siidirraa waan harkate san zeero deebisee jechuudha. Osoo kumatee Afroo kana walirra kaayyate arra biyya tana hin jiru jechuudha. Xayyaaraan deemee wallaanamaa jechuudha. Saba kanaaf yoo anaa dabartee wanni saba kanaatirraa gartee duuba kaayyadhu hin jirtu jee nama saba kanaaf kennee jechuudha Qadir Martuu jechuudha. Dabarsi artistoota Oromoo dabalatee artistoonni guutuun miseensa OPDO'ti. Paaspoortii OPDO'ti hiishaa qabaachuu turanii jechuudha. Namni paaspoortii OPDO abaddan hin fudhadhu jee dide abba feete gaafadhu Qadir Martuu qofa. Artistii feete gaafadhu. Hin fudhadhu. Hin barbaadu. Sigale. Je'ee namni didee abbaa duulaa dura dhaabbatee haadhatee tiimi jee likki tiimi. Abbaa duulaa nama lubbuun jiru gaafadha abbaan feetan. Sigale. Itti hime artisti Qadir Martuuti jechuudha. Sigale. Ichi keessa taa'ee dhaaba miseensaa tahee namni gartee saba kanaaf dalagaa ture. Ifiif gartee akka dungu'oo baqee akka shaamaa baqee dukkana ibsee ka gartee as nu baase Qadir Martuu ta'uu dagachuun nurra hin jiru jechuudha. Qadir Martuu ta'uu dagachuun nurra hin jiru. Oromoon guyyaa duuni qofa walii bo'oo miti. Guyyaa duuni qofa walii bo'oo miti. Artii keenya kana qabsorraa isa fuudhuu fudhachiisuu beekuu danda'u qabna. Bara abbootiin gadaatii fi abbootiin amantiitiif manguddoon teenyatuun wanni rabbi nu keessatti uumeef mucaa kana qabanii kootu qabsoo itti sigahaa jedhanii intala bareedduu takka sigale. Ta'isii laaltee lafa laalle tana fuutee jala keessa mana bareedaa tokko bittee makiinaa bareedduu takka harka keessa raahaa godhi taa'imma ilmaan itti guddifte sigale. Abbaa duularraa lola eegaltee amma kunu ilaa hanga irratti numa loltaa sigahaa jechuun sigale. Dakarraa lola eegalte waan ta'eef amma hafuura fudhadhuu sigale. Amma hafuura fudhadhuu jechuuniitu nurra jira jechuudha sabatti. Yaadataan mana haakimaatirraa cufe. Ati immoo jireenya isaarraa cufu qabda anaa fi ati sigale. Oromummaan biyya alaatu hin jirtu doolaara laman godhin doolaara takka bichaa yoo wali buufne
Kadir martuuti mi arti Oromoo irraa jijjiiruu dandeenya wallahi. Yoo maallaqni kun seeraan qabamee sirnaan qabamee akkasitti harka dhaqe.